Oti Yaaqoob Israa'el kan jedhamu jechuudha. Mucaa mana puulii kee taphatu ari'anii mana puulii keessaa baasan ari'anii jechuudha. Rasaas ta'anii caakkaa kee dhaqanii ajjeesanii utuu maatiin argin guyyaa lama bulee walakkaas ol erga bineensi nyaatee booddee barbaadanii arganii isumaa immoo hin awwaaltan jedhan. Hin awwaaltanii dargaggoo akkasii biyya kana keessatti hin barbaannu. Yeroo itti sabni kan biraan bulchaa turetti akkas ta'e hin beekon. Ani dhamaan ture yeroo baay'ee dhamaan ture. Sammuu abbaayeen keenya sabboonummaadhaan beekamu. Sammuu sabboonummaadhaan sammuu Oromoo ta'an. Naannoon keenya naannoo dhumaati. Aanaa Yamaalagii waliin jechuun dhumarreera. Waanuma nuyi waraana waboo nyaachisuu nutti fakkaata gaafa dhufan achi. Moggaadha uumaman nu kaa'e achi jaallannee meeqa achi ta'e. Qillee Wallaggaa keessa jaallannee hin teenye nuyi. Jaallannees Oromoo hin taane. Garuu deemsi deemamaa jiru deemsi jibbisiisuudha. Kana jechuun dandeessuuti. Amma obboleessa kee du'e gaafa boochaan qaqqabne maaltu dhaga'amas. Hin dhufinaa gaafa jedhaman. Hin dhufinaa reeffa nuuni jiru dhokootan akka ta'uu dhabne. Isa duwwaa miti. Erga yamanii booddee erga giddiimatti uummati itti iyyee boo'ee mucaa keenya nan awwaallanne fuudhanii kaanii karaa irratti reeffa lafa keessanii achitti uummata reebanii reeffa lafa dhiisanii inni firaa hin baqannu lafa dhannu hin qabnu yoon duuna jedhanii achi giddiitti dhaqanii fuudhanii saayii torba keessa awwaalan obboleessa koo jechuudha. Kan akkam gootee akka dhan hin beeknu innee obbolaa koo jimmaranii asumatti teenya boochisumatti teenya dhiisaa innee gaafa bilbilu akkaataatti bilbilotaa isaan qaban gaafa sana gaafa ajjeesanii nyaatanii dhufanii mana isaa keessa bulan. Mana bulan reeffa karaa namni itti dhaa'ee boo'u dhabee isaan mana keessa bulan eegaa bulan. Waan godhe ta'u qabaatee miti. Mana keessa taa'ee eegaa biyyaa. Erga nyaatanii dhufanii mana keessa bulan dhufanii mana isaa keessa. Reeffa karaa ol galchan dhaban jechuudha. Reeffi afaan balbalaa jira akka du'eetti. Karaa ol galchan dhaban isaan mana keessa bulan. Eegaa bulan mana keessatti. Waa godhee miti namichi kun. Waa tokko yakkee miti. Uummata biyyaatiin baay'ee jaallatama mucaan kun. Jaarsummaa irratti jaallatummaa baay'ee qaba uummata gandaa keessatti. Hundumtuu jira. Ati akka uummata jaallatamtati. Uummata qonnaa dhawwinee rakkamti qottati. Uummata nagari dhawwinee rakkamti daldaltati safarra deemte.